ABO'n keessatti kan argamu gareen paartilee siyaasaa garaagaraa of keessaa qabu tumsi federaalizimii dimokiraatawaa sabdaneessaa jedhamu mootummaan waggaa tokkoof aangoo irra akka turu walii gale kan jedhame himame dogongora jedhan hayyu dureen ABO fi dura taa'aan tumsa kanaa obbo Daawud Ibsaa. Obbo Daawud Ibsaa OMN'f yaada bilbilaan dhiifamarran deebi'a. Obbo Daawud Ibsaa OMN'f yaada bilbilaan kennaniin filannoon yeroon filatamuu dhabuu waliin wal qabatee rakkoo mudatee furmaata siyaasaa gartuulee siyaasaa mara hirmaaysetu barbaachisaa jedhanii jiru. Mootummaa miti akka waggaa tokko yaada kennine. Yaada akka kennine framework jechuun immoo yaada hedduu jalatti tarrifameeti. Tokkoffaa waan deadlock crisis deadlock irra gahinyeerra kan jedhu hundi amana. Mootummaan isa amana, political party amana, dhumate September booda itti waan fufu deadlock seeneera because election deemuu hin dandeenye koobiitu jira maaliif kana. Kanarraa kaaneeti furmaata dhiyeessine. Furmaati kun immoo tokko political settlement irra gahuu barbaachisa. Political parties mootummaa kun hundi political settlementii. Political settlementii kanarratti yaada dhiyeessine. Yaada furmaata deadlockii kana keessaa bahuudha. Mootummaa jechuun biraanchii adda addaa walitti hidhateeti. Isaan sana keessaa biraanchiin tokko executive biraanchiin isaa waggaa tokkoo fi akkatti fufu akka xiqqoo ishee sanarratti bakka isaa qabuu qopheessuun rakkisaa waan ta'eef mootummaa jalatti ka jiru paarlaamaan biraanchii biraa immoo itti fufuu hin danda'u waan isaayyuu hin eeyyamuufi. Kanaaf bakka paarlaamaa kana waan faanshin godhu tokko jiraachuu qaba. Isa jiraachuuf immoo instituushinii adda addaa ka control godhu, monitor godhu, warra law enforcement warra jedhamantu jira, judiciarytu jira. Isaan kana warra control godhu akka biraatti executive'n sun akka dhimmatti hin baane. Silaa isaan kana paarlaamaatu to'ata. Paarlaamaan biyya kanaa sana to'achaa hin jiru, sana to'ataa jira hin amannu garuu isaan kuna waa election boardiin immoo jira hambira. Democratic institutions warra jedhaman isaan kana akkaataatti to'ataman immoo yaada dhiyeessina gara fuulduraatti haa ta'uti isaan kana akkatti to'annu irratti walii galuu qabna akka jedhudha. Kanaaf executive branchii isaa qofa malee mootummaa miti.